Galatoma. Asham alaaman isaa namni xinnaa guddaa jaarsaaf jaartii kabajamtoota daawwattoota televezyiina faana kun Riittaa Shoodha. Har'as keessummaa jabaa ta'e tokko isiniif affeeree jira. Diinagdeedhaan dargaggummaadhaan abbaa qabeenyaa kan ta'e akkasumas sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti maastar kan ta'e Mansuur Jamaal Riittaa Shoo argamee jira. Har'a jiruuf jireenya isaa waa'ee sooshaal miidiyaa akkaataa inni itti fayyadu hordoftoota kan fooloowarsii hedduu qabuudhaanis riikardii cabsaa jira ammaan ta'e jechuudha. Isa wajjin Riittaa Shoo irratti turtii bareedaa ni taasifna. Qopheessaaf dhiyeessaa Riittaa Taaddalaa gamoo ogummaa daayirektingiitiin istiidiyoo mara to'achuudhaan Nimoonaa Riittaa gamoo ogummaa kaameraatiin Alamtsaayee Girmaa simfaana turra. Kan akkanatti na bareechee Abbukkii Protocol suufiiwwan babbareedoo biyya Tarkiidhaa fiduudhaan kan beekamuudha. Abbukkii Protocol magaalaa Adaamaa gamoo Oliyaar jalatti argama. Guddaa galatoomii jennaan Abbukkiidhaan ceesiftuu booda gaafa walitti deebinu Riittaa Shoo keessatti sin eega. Biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa. Bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa ammayyeessinee pilaanii ga'umsa qabuun hoogganamne. Uummanni keenyas biyyi keenyas misooma lafarraa daran akka fayyadaman gochuun lafti lafee dugdaa ta'uusaa ni mirkaneessina. Lafa naannichaa seeraan ni bulchinaa itti fayyadamasaaf qorannoo bilchaataa ta'e gaggeessuun hojiirra ni oolchinaa raawwisaas ni hordofna. Lafa magaalaa fi baadiyyaa tajaajila misooma adda addaatiif oolu seeraan qorannee qajeelfamaa fi hojmaata biirichaan mirkaneessine qaama ilaallatuuf ni laannaa. Ni hordofna. Sirna teekinooloojii kaadaastaraa hojiirra oolchuun bulchiinsaa fi itti fayyadamni lafaa akka ammayyaa'u kutannoo ni hojjanna. Biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa ceesiftuu booda walitti deebinee jirra. Riittaa Shoo televezyiina faanaatiin daawwachaa jirtan. Ispoonsara keenya biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa guddaa galateeffannaani. Mansuur Jamaal. Bagana ganna dhufte. Bagana gannu eegdan. Hayyee chiirsiyaa jennu waa zaadheeraa asoof deemnu waan ta'eef. Chiirsiin gina afaan Oromootiin maa inni? Chiirsis waan miira hawaasaa shananuu dammaqsu jechuudha. Keessummaa akka taate piroodiisara kiyyaaf himee gaaffilee muraasa asirratti naa kaa'ee jira. Isa wajjin wal qabatee gaaffilee muraasa siifan kaase jechuudha. Dargaggummaadhaan abbaa qabeenyaa ta'uun maal fakkaata kan jedhu miidiyaalee garaagaraa irratti yaada kennitee jirta. Irra caalaa tibba kana kan caalmaatti itti milkaa'aa jirtu sooshaal miidiyaa ijaarsa biyyaa, ijaarsa namummaa, ijaarsa tokkummaa poozitiivlii itti fayyadamuudhaan badhaasota garaagaraa fudhachaa jirta galateeffannaallee argachaa jirta. Mee sooshaal miidiyaa kana akkamitti poozitiivlii ittiin fayyadamuu dandeenya? Negeetiivlii waa maxxansnee namni gaafa namatti ajjeesu, qabeenyi gaafa barbadaa'u, biyyi gaafa diigamu, namni negeetiivlii waan sanitti fayyadamu gammachuun inni argatu ilma namaa ta'e maalinni? Mee sooshaal miidiyaa akkamitti jalqabdee poozitiivlii yookaan immoo misoomaaf akkamitti itti fayyadamuu dandeesse? Thank you. Anillee normaalii biyya alaan ture. Social media kan almost waggaa baay'eedha kan itti fayyadamaa ture. Gidduudhaan blookna duraa ta'ee paaswordiin sana duraa badee maal akka lammatatti immoo waggaa 5 boodan jalqabe waggaa 5 duratti jechuudha. Gaaffii fudhattee. Fudhadheen jalqabe achi akkuma keessammoo akkuma keen ilaalaan ture anis sooshaal miidiyaa yeroo baay'ee namni suuraan taana edit godhee poost godhee suuraa sanaan lubbuun namaan ba'a. Suuraa sanaan horiin hin ba'a. Suuraa sanaan biyyi diigamaa jira. Kana gaafa laalu bakka nan barbaachisu tootaalii jedhee even telefoonuma gaariillee hin qabuun ture. Isheen xixiqqoo bakka sanumaan hin fayyadamaan ture. Achi booda gaafan ilaalee jedhu an maaliif ummata kanaaf sababa ta'uu hin danda'u. Waan gaarii haasa'uu yoo hin danda'e jedhee ummanni kun na dhaga'uu hin danda'a. Especially young generation warri jedhaman kun na dhaga'uu hin danda'u laata isa jedhu fudhadheen itti deebi'e. Akkuma itti diiguudhaaf akkuma wal nyaachisuudhaaf itti fayyadame san sanbadii immoo poozitiivlii yaada san faallaa ta'ee dhufuu hin danda'a. Biyya ijaaruu isaan deebite jechuudha. Isaan hin deebi'e. Isaan gaafa hin deebi'e jedhu maa inni Facebook qofa kanan fayyadamaa ture. Especially warrooti waan hin taane post godhan kana yeroo ammaa beektaa especially appilikeeshinii baay'eetu jiru. Suuraa edit godhames hin beekama. Suuraa waggaa durii har'a post gaafa gootu kun kan turedha kan jedhu appilikeeshiniin jira. Sana fuudhee saaxil baasuu jira. Kanarratti hojjetaan ture kanaan dura. Bravo. Achi booda garuu yaa'u baay'inaan ani noormaali akkuma sila jette biizinasaan hojjedha. Garuu akka namummaa akka lammii biyyattiitti
mootummaan kun waan inni godhaa jiru gaarii hin haasoftaa waan inni balleessus immoo balleessaa jira jettee qeequu qabda. Karaa nageenyaatiin karaa profession ta'ini jechuudha. Kan immoo fayyadamuu kan hin danda'u sooshaal miidiyaa qofa isa jedhuun bareen achi boodatti deebi'ee waan gaggaarii hojjetaa ture. Feesbuuk irratti almost 500 ol hin qaba. Like peejii indagana normal peejii irratti 25 ol follow na godhu. TikTok immoo dhiisi bakka amma especially amma kan jiru immoo uummanni kun TikTok irratti deebi'ee jira. TikTokiin immoo maa inni ji'a torbaan duratti gurbaa waliin hojjennu biizinasa hojjenna. Kanaan duras mari'achiisaa pirezidaantii ture. Amma gin already biizinasa mataasaa hojjetaa jira. Isattu TikTokii kana ani biyya Indoneeziyaa gaafan jiraadhu young generation kun waan inni godhu gaafa agartu as dhummoo dhuftee gaafa youngin keenya maal godhaa jira isa jedhu gaafa laaltu baay'ee waan si gaddisiisudha. Kanaaf jennaan akkamumaan young generation kana miidiyaa amma Facebookis gaafa ilaalte jettu almost siyaasa ta'ee nama gurguddaa kana qofa ta'e. YouTubenis siyaasa ta'ee waan hin taane keessa galee youngin kun baay'ee keessa hin jiru. Achi booda TikTok irra gaafa dhufee jedhu ijoollee waggaa 15 ijoollee waggaa 20 25 yaa dubartoonnis inumatti sirbuu maal bakka waa badaa jira. Waan si gammachiisu gaggaarii agartaa gadhee sin agartaa bakka kuni pilaatfoormii kiyyaa kan appilikeeshiniin godhadhe maal gochuun jalqabee TikTok irratti viidiyoo kan leekjarii waanuma sammuun biyya kanaa sammuun dargaggoon biyya kanaa furachuu hin dandeenye helikoophteraan deemuu nyaata baay'inaan biichii nyaata garuu nyaata san hunda baay'inaan nama nyaata gini yaa viidiyoo dhumaaf ummata kana ofitti waa buufani kanan godhe. Totally way of attraction. Oh of course ji'a lama sadii keessatti 20 40 dhaqe. Oh bakka this is my target. Kun anaaf waan guddaadha dargaggoo ta'aasuu nan danda'a si jedhu fudhadheen almost. Tokkotu akkasumas sooshaal miidiyaa kanarratti baheetu sooshaal miidiyaa kana maaliif itti fayyadamtan akkanatti sabaaf sablammii wal nyaachisuu namni akka wal ajjeesuu gochuu mee positively itti fayyadama waa tokko isinitti meedhee ka'e maaluma jedhee mucaan kun jedheen dhaggeeffadhe hiriyaa kiyya tokko yuunivarsiitii beekamaa tokko irraa eebbifamee hojii dhabee ammata 3 taa'ee jedhe manatti which is unbelievable. Sambooda sooshaal miidiyaa kanatti yaa'u depressionii keessa seenaa jira waan ta'eef sooshaal miidiyaa kanarratti taa'uu jalqabeedhe. Sooshaal miidiyaa kanarraa mucaa ka'e mucaa ka'e ji'a torba keessatti afaan 3 baratee xumuredha. Then after dhaabbata chaayinaa biyya keessatti hojjechaa jiru tokko keessatti miindaa olaanaa kaffalamee fi konkolaataa ramadamee fi tiraansleetara ta'ee hojjechaa jiru. Look sooshaal miidiyaan akkamitti haal tokko akka nama fayyadu. Kanaafuu wantoota akkasii kanaan osoo itti fayyadamne bareeda waan jedhuun qaba. Of jijjiirus ummata jijjiirus biyya jijjiirus hin dandeessa. Amma kana booda specially sooshaal miidiyaa irraa fagaannee jiraachuun baay'ee nutti ulfaata. Kana bari namnamma baay'inaan easily anamma personally ko gaafa laaltu gaafa mana seenuudha kanan TV banadhee faanaas waa biraa kana laaluu danda'u. Kanaan ala garuu lafa hojiitti bakka hojiitti moobaayilitti numa kana qabattee waan hunda laalta. Kanaaf jennaan easily si qaqqabuu danda'a jechuudha. Waan gaarii gaafa jettus waan gaarii sarara gaafa keessus namoota gaarii humaa deemta. Waan si dhibu Ekin jalqabee TikTok kana live asoo kanan jalqabe ji'a lama sadiidha kan na ta'u. Ala jalqaba yaa commentii koo laalte mostly negativeidha kan namni internet jedhu amma ammagin deebi'aa jira akka gaariitti. Ana kanan seenee afaan Amaaraatiin gurreenyaa አይነት አለ አይደለ አከስናን ሰያን ቱሬ ግን ላይቭ ጋፋ ታሶፍቱ ጀቺኬ ዋን ቶኮ ቶኮ ነጅጂሩ ገቲ ጀልቀበ ሰሙኮ ጅጅርቴታ ዳንጀሩ ወረም ብሎ ጎደ ሞጅሩ ዋን ሲደቡ ቢሮ ዋጅራ ጅራቸረቲ ከም ሌትም ዴሊቨሪ አችት ደወለኒ ማኑ ብሎኪ ኑሮ አካሲ ጀዱ እዚህ ባይደ ወለቶኒ ሶሻል ሚዲያ ካኩማ ስለሲንጄ al tokko kabajamoo Prime Minister Dr. Abiy Ahmed positively itti fayyadamu ani yeroo baay'een kaasu. Waa tokko sitti masagantaan keenya bu'aartii waan ta'eef. Tokkotu hamiin kun hojii isaati. Hamannaa kana hin jaalata. Facebook irratti waan hin taane kana maxxansuu maqaa nama balleessuu kana hin jaalata. Sooshaal miidiyaa kanarratti nama hamachuu. Sooshaal miidiyaa kanarratti waan hin taane maxxansuu ibariin akkana ta'ee dhiyaasuun amalatti ta'ee jira. Guyyaa tokko hiriyoota isaa bira Dr. Abiy bar Dr. Abiy bar Dr. Abiy malte amma hiriyoonni isaa duuba isaa akkas laallan inni isaa akkas gaafa naanna'u firri dhiyoo Dr. Abiy duuba isaa jira. Dr. Abiy bar jedhee kadhaabate san eenyaan bashaashaatti dhalatee
jarri kan eegaa jiru waa biraati. Agartee Yeroo baay'ee nama mataa isaa keessa negeetiivii isaa kan kaaftoote namni sun sammuu isaa maal ta'a? Poozitiivii waan hojjechaa jiru san dhiisee garuma negatiivtumatti deebi'a. Sirrii. Isa laale. So social media as much as possible amma danda'amaa ta'etti positively itti fayyadamnu businessaaf itti fayyadamnu waan jedhuudhaan kana hubadhe. Kanuma. Dubatti gaafa deebinu afaan Amaariffaadhaan baay'inaan social media garaagaraa irratti kan hojjettu namoota keenya wajjin illee kan si beekan baay'een hin jiru caalmaatti wal baruudhaaf eessatti dhalatte kan jedhu kana osoo naa kaafte. Bakkuma dhalatte sanitti immoo waan asitti himu tokko hin jira. Ani Mansuur Jamaalin jedhama. Iluu Abbaa Booraa mattuu qabalee Bachoo jedhamtu kiiloomeetira 18 irratti magaala jirtu. Magaala Bachootiin dhaladhee guddadhee achi booda ituman jedhu bunas maalis ituman nagaru achi booda Finfinneetti hin galee. Finfinneetti galee gidduudhaan waa tokko tokkoon tuqiinsi gaafa baay'ate jedhu yaa'uun beekta kanaan dura waggaa sirni jiru gaafa Oromoo ta'uun kee beekamu alana sanas fiilmis piroodiisuun godhaan ture miidiyaa kanarratti al tokko tokko dhiyaadhaan ture bakka uummanni keenya waan ta'aa jiru al tokko tokko jecha tokko qofa fayyadamta jecha guutuu haasa'uu hin dandeessu yaa'uun beekta jechattiinuma sana keessaa rakkina tokko tokko gaafa fuu jalqabuun biyya gadhiisee ba'ee Xaaliyaan hin deemee Noorween deemee deebi'ee Yugaandatti hin deebi'ee Yugaandarraa deebi'ee immoo Indoneeziyaan deemee Indoneeziyaarraan deemee immoo biyyatti deebi'ee jechuudha. Thank you. Gara mattuutti gaafanni waa iyyaafadhu konkolaachisaa Ayisuuzii baay'ee cimaa turtee naan jedha. Daldalaa shaboollee fardaan deddeebisaa akka turteen naga'e. Ayisuuzuu kana waan si dhubu keessaa biyya teeppii jedhamu jalqaba. Miizaan teeppii jechuudha Mansuure. Miizaan teeppii Dabuub keessa. Achittiin daldalatuman mattuu Bachoo kana gidduutti hojjedhu xiqqoo shibirii xiqqoo argachuun jalqabe. Umrii ijoollee. Waggaa 18 jalqabe daldala jalqabiyan. Umrii waggaa 18 tan daldala jalqabe. Waggaa 18 sana keessatti amma waggaa 20 21 22tti almost birrii 150 waan akkanaa godhadheera. Bachoodhaa buna binnee fardatti feenee lafa caamaan illee hin jiru bare. Kopheen illee hin jiru ala sana. Lafa deemnee mattuutti buna sana gurgurree birrii irraa arganneen immoo ashaboo binnee ammas fardatti feenee kiiloomeetirii 18 immoo lafa farda oofaa. Alii sirraa kuufaa nama kadhattee feetaa namni immoo hin jiraanne kophaatti uuma keetii baattee feetaa sana hunda keessa dabarree xiqqoo ishee gaafa farankaan dhufe jedhu ani diriimii guddaan qabaan ture ijoollummaadhaanis Finfinneetti nan galaa maatii koo nan fayyada uummata koo nan fayyada biyya koo nan fayyada nama guddaa ta'uun fedha ijoollummaadhaan jalqabee illee kana gidduutti biyya teeppii. Ashaboo kanallee akka ajaa'ibaa gurguraa turte. Siiniidhaan siinii see aduura keenyeeti bari. Taamunii abbaa 5 abbaa 10 abbaa biriin tokko waraqata ala sana taamuniin abbaan 10 abbaan taam 2 taam 5 kun jira isaan ashaboodhaan gurgurraa. Akkas ture. Jiruuf jireenya kana mo'achuudhaaf dargaggummaa ijoollummaa keetirraa kaatee hanga ammaa miliyoonera taatee abbaa qabeenyaa taatutti deemsa jiru maal fakkaata? Pirinsipiliin kee maaliin pirinsipiliin jireenya keetii kan milkaa'inaa kan maarkeetingii kan daldalaa waan dabarsitee gabaabsitee dargaggoota keenyaaf akkanaa kaaftu barbaada? Wanti guddaan dargaggoon amma jiru simpilii short katiidhaan horii argachuu barbaada. Yeroo ammaa easy money riskiidha baay'ee. Simple gaafa salphaadhaan horii argattee jettu still riskii qaba. Waggaa tokko lama taa'uu dandeessa simpiliidhaan argattee achi booda garuu birriin sun ituutti dhamahin gatii dhufteef tokkoffaa birrichi hin badaa lammata immoo oofis seera cabsitee fidde birrii sana. Seera cabsitee gaafa fiddu mootummaan ammas argu qofa bare. Gaafa seerri sun cabuu baree jedhu wambarii bareedaa kanarraa si fuudhee mana hidhaatti si galcha. Then it is which is bad. Alamma waan si dhubu namoonni baay'ee top billionaire hiriyoota baay'een qaba. Akka kiyya gin social media irratti dhufan maaliif hin jedhan hin sodaatu. Waa bira godhaniif immoo miti hin bari. Mootummaan kana si godhaa akkas mootummaan taaksiin kaffaltu taanaan inaaj barabbarta taanaan hinatta taanaan boolla keessa si baasuu danda'a. Ani amma barumsa keessatti hanna akka jiru hin beeku ifa manaa godhe. Edaa sobaanis dooktaran ta'ama. Sirrii. Barsiiwwan gurguddaa warreen bulchan akkaataa isaan dooktaratti ta'an fa'aa
Ibaluu biratti bilbilee bare interview na dideenaan dhiisi namichi sun bara akkas naan jedhe. Rakkina qabaasiin jedhu. Which is amazing. Isin jedhama. Waan ajaa'ibaati. So waan abbaa qabeenyaa akkamitti taate kottu mee dubbadhu gorsi mee dargaggoota keenya. Waan ati dabarsteettee gaafa nama waamtu garuu Parsanaalii gadi teessee wajjin haasofte seenaa guddaa dargaggoodhaaf waan darbuu danda'u baay'ee qabu. Isa duriiti gaa amma poozisiin irra jiran waan guddaa gati ta'eef inuma sodaatu. Sodaan jeeraa immoo bari rakkina uumaniidhaaf miti. Mootummaa rakkinatti uumaniidhaafis miti. Bakka miidiyaadhuma kana gaafa jedhamu sodaadhuma qaba. Dubbii kee keessatti maalin argaa Napoleon Hill akkaataa abbaa qabeenyaa ta'uun itti danda'amu kitaabota isaa hedduu ilaaleen jira. Abbaa qabeenyaa ta'uun dadhabe malee isaan si keessatti argaa kitaabota isaa dubbisteeti. Normaalii hin dubbifne garuu yeroo baay'ee rikomendi kana hin godhamu isa. Kanarratti waan seete inumaan arga waan ta'eef ani dubbiseera kitaaba san. Daayirektii suma Daayirektii barumsa keessattis 12 fixee barumsa xinnaa ta'uu dinnaan daldalatti gale. Adaraa dandeenyaan miidiyaa irratti na duraan dhiyeessin kan. An experienceedhuma life experienceedhuma kanan share godhaa nan dhagahaa al tokko tokkos nan dubbisa especially maddabar kibur prime ministeri kan isaan barreessan itoo agartee jettee jireenya kee hunda jijjiiruu danda'a sammuu kee positively itti fiduu danda'a. Kana biraan immoo dargaggoon waggaa 15 16 20 gadii kun ammam akka ta'e isa keessatti gaafa argee jedhudha. Baay'inaan miidiyaa kanarratti kanan deebi'ee. For sure isaanis ilaalee jira. Dooktaris kitaabota hedduu akka dubbisan ani kitaaba san keessatti argee jira. Kitaaba baay'inaan itoo dubbisne immoo sammuun sun isaa dhufa itti. Bashaashaa qofaa dhufu bari. Sooshaal miidiyaa biizinesiitti jijjiirteetta. Akkasumas miliyoona 15 akkas caalmaatti baaftee yetim delivery kan jedhamu tokko launch gooteetta. Waa'ee san bu'aa sooshaal miidiyaa irraa argattee akka ta'e yaada sooshaal miidiyaadhaan dargaggoonni si fidan akka ta'e nan beeka. Tajaajila mootoraa wajjinis wal qabatee tajaajila haaraallee jalqabdeetta. Sirrii. Deliveriin waan jedhamu keessaa amma hojjetaa jirra. Deliveriin kunillee kan dhufe sooshaal miidiyaa irraa ni barri. Ani dargaggoonni hojii hin qabnu maal hojjechuu dandeenya isa jedhu cabsuudhaaf baankonni keenyas warra abbaan qabeenyaa keenyas kanarratti akka jiru hojjetanu sababa ta'uu gatiin barbaaduuf aayidiyaa keessan fidaati an investinan godhaan jedhaan. Gaafa opshinii akkana argatu dargaggeessi waan hin taane yaaduutti dhiisee aayidiyaa akkamii kireet godhee akkam godheen biyya koos of qarqaaruu danda'a isa jedhu dhaabbatee ilaaluu danda'a. Aayidiyaa immoo qabaatee namni invest godhuuf gatii hin jirreef aayidiyaa sana lafuma kaa'ee waan hin taane keessa dhaqee seena. Caatii qamaa dhugaatii dhugaa diraagii keessa galaa si'a san taane keessa gala waan isan galchine keessa galee umriin isaa darbaa jechuudha. Kanarratti an isa jalqabaa ta'uu gatiin barbaadeef investimentii hin baafna anoon baasuu dadhabe aayidiyaa jarri qabaatu taanaan baankitti dhiyeessee kollaaturaala jarri dhiyeessuu hin danda'anu hangin garaantii dhiyeessee fi wajjin hojjechuu hin danda'a kan jedhuun deliveriin kun dhufe motora hedduu binnee jirra. Motora hedduu kana keessatti konkolaachistoonni konkolaachisaa jedhamu miti kan motoraas konkolaachistoonni jiru almost 20 ol qabna. Namni 20 ol damooza qaba. Namni 20 namni 12 wayii immoo akkuma kana haadha manaa qaba ijoollee qabu investimentii guddaas miti waan jedhamu. Garuu galiin galsaa jiru waan guddaadha. Anaafis ijoollee kanaafis hojii bantee fi mindaa argatanii maatii godhatanii ijoollee sadan kun immoo aayidiyaa kana fidanii abbaa qabeenyaa ta'aa jiru jechuudha. Thank you very much. So bu'aa sooshaal miidiyaati. Kanuma waan 4-5 kan qabnu yetim deliverii qofatu hin ta'in amma fakkeenyaaf mootor paasenjar kan jedhamu jalqabnee jirra. Inni kunis amma sooshaal miidiyaaraan aayidiyaa kana fidan. Finfinnee keessatti hin beekte taanaan namni moobaayila akkanatti haasa'aa adeema tokko si biraa dhufee but godhee mootoraan sirraa badee deema. Isa qabuudhaa gaafa fiigaa jettu makiinaan dhufee si gacca. Kanammoo kanan ija kootiin argis kanan dhagees waan an qabuuf akkamittan kanarratti hojjechuu danda'a. Ituman jedhu kana gidduudhaan sooshaal miidiyaa irratti TikTok irratti aayidiyaa keessan fidaa investinan godhaa jedhee ituun haasa'aa jiru kana gidduudhaan. Maal hojjetammoo kun? Kun waan si dhibu daataa almost 12,000 ol walitti qabatanii dargaggoota 7 jarri kun immoo almost waggaa 25 gadi yuunivarsiitiidhaa eebbifamanii ba'anii amma wanaa hojiin arganne gin aayidiyaa kana irratti hojjetaa turanii investimentii hin qaban. Motora 12,000 ol mootummaa Finfinnee keessa warra jiran rejister godhanii
maabaroonni jiru maabara kana register godhanii laayisensii baasanii oofisa banachuu hin danda'anu promooshinii hojjechuu hin danda'anu wanti biraa vaas laayisensii maal teelee jiru walitti qabatu almost miliyoona tokko tuqaa wayii kan ta'u investimentii barbaadu turanii kanarratti gaafa naaf fidannee jedhanu aluma sanaan accept godhe maaliif jennaan mootoroonni finfinnee keessa jiran hundiyyuu koodiidhaan socho'uu jechuudha. Namni tokko sarkaa butee gaafa fiigee jedhu koodii sana riippoortii nu goota taanaan immediately eenyu akka ta'e maal akka ta'e eenyu akka ta'e hin qababaa jechuudha. Biyya kana keessatti yaadni akka gurguramu kan nu agarsiise si jechuun danda'ama. Sirri. Kabaja guddaa si qaba. Sirri. Yaadota kee keessaa kan hin jaaladhu sooressa ta'uudhaaf rakkoo qe'ee kee jiru yookaan akka biyyaatti rakkoo jiru barbaade. Rakkoo san immoo furmaatatti laadhu. Furmaanni sun maallaqa si fideetta. Isa baay'ee tokko si jaaladha. Rakkina miliyoona iniikta gaafa ta'u miliyoonaan horii argatta. Lakkina ummataa kumaatamaan gaafa hiiktee jettu kumaatama argatta. Dargaggoon rakkina ummataa maal akka ta'e ilaalee rakkina sanaaf immoo furmaata waan ta'u gaafa si fide jedhu isarratti invest kan hin goona. Traditional business akka already done. Traditional business waggaa meeqa wajjin dhamaani bare. Kana booda alama keenya keessatti Google illee goote gaafa laalte jettu top millionaire warri jedhaman billionaire warri jedhaman traditionalidhaan miti kan birrii fidan kana bari. Wow. Then IT dhaan fidanii e-commerce kanaan fidanii Alibaba ilaalii Amazon ilaalii sadaffaa immoo Alibabaaf Amazonin koppii godhanii ijoollee naaf fidantu jiru. Amma already jarris laayisensii baasaa jiru. Thank you. Birrii guddaan se'in miliyoonaa gaditti investimentii barbaadde dargaggoon kun dargaggoo shanjaa hojiitti deebistee dargaggoo isa taa'ee waan hin taane mata sammuusaa akkana godhu kottu hojii hojjedhu jechuun waan guddaadha. Kanarratti carraan akka inni taanaan ispeeshaalii baankonni keenya waggaadhaan biliyoona mana argannee bu'aan mana buufan biliyoonuma dardartu malee wanti biraan jiru. Sorry baankonni keenya baay'ee faayinaansii irratti nu qarqaaraa jiru hojii guddaa wajjin hojjetaa jirra. Akka uummanni kun guddatu waan guddaa godhaa jirtu garuu biliyoona waggaarraa argattan mee persentuma tokko 1% just 1% dargaggootaaf itti ramadanii oofisa wayii ka'anii fi aayidiyaa jiru irratti faayidaa biliyoona amma wana argattan caalaa bu'aa argattu kanaaf jennaan irratti itti naayii madaraa kana. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa ceesiftuu booda gaafa walitti deebinu marsaa lammaffaa gaaffilee xiinsammuudhaan isin eegna. Riittaa Shoo televezyiina faanaatiin daawwachaa jirtan. Biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa. Bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa ammayyeessinee pilaanii ga'umsa qabuun hoogganamne. Uummanni keenyas biyyi keenyas misooma lafarraa daran akka fayyadaman gochuun lafti lafee dugdaa ta'uusaa ni mirkaneessina. Lafa naannichaa seeraan ni bulchinaa itti fayyadamasaaf qorannoo bilchaataa ta'e gaggeessuun hojiirra ni oolchinaa raawwisaas ni hordofna. Lafa magaalaa fi baadiyyaa tajaajila misooma adda addaatiif oolu seeraan qorannee qajeelfamaa fi hojmaata biirichaan mirkaneessine qaama ilaallatuuf ni laannaa. Ni hordofna. Sirna teekinooloojii kaadaastaraa hojiirra oolchuun bulchiinsaa fi itti fayyadamni lafaa akka ammayyaa'u kutannoo ni hojjanna. Biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa ceesiftuu booda walitti deebinee jirra. Ispoonsara keenya biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa guddaa galateeffannaan marsaa lammaffaa irratti argamna. Gaaffilee xiinsammuu Mansuur Jamaal. Mee amalli kee xiinsammuutiin maal fakkaata kan jedhu lakkoofsa tokko akka kudhanii lakkoofsa jaalattu natti. Shan. Best broker Faddaala Cimaa. Yeah. I have a company for consulting. Sorry. Mudannoo tokko sitti hima. Mahammad jedhama. Isa biratti wanta hundaa kana nan beekaa hin jiraa jechuu kana baay'isa beeki. Faddaala. Hiriyoota isaa kana waliin taa'ee du'aa godha. Amma itti bilbilanii Mahammad mucaan keenya sun qabxiin yuunivarsiitii seenuu hin dhufneefi odaa seenee akka baratu barbaanne odaa nama qabdaa nama beektu jennaan hin jira. Amma meeqaan barsiisu odaa kana gaafadhu gatiin isaanii akkamii jedhaniin. Mee takkaa na eegaa jedhee hiriyoota isaa cinaa jiran odaan jeetti meeqa kaffalchiisaa nama biyyaatu achitti barachuu barbaade. Mahammad maal taate odaa barbarattoota ciccimoo qabxii fidanitu mootummaatu. Jara malee hin galu. Achi gashee barsiisa maal taate jennaan. Haaloo mee mucaan ofiifuu qabxii meeqa fidee jedheetti gaggaafatee jechuudha. 700 keessaa 100 fidee jedhaniin. Duriyyee achuma haa taa'u ijoollee balleessu dhufa. Carraa lammaffaan itti mimee. Sadii. Idealist plus winner plus full of positive thinking. I'm a winner in my life.
I'm a winner and I'm a first person. Unduma first ta'in jaalladha. Sirriidha kunis. Amala sirrii. Bravo. Tokkotu itti baratee jira beek. Faddaaloonni immoo argite waan akkasii nan qabaa waanuma namaa kireessuudhaaf waanuma namaa gurguruudhaaf harkaa hin qabaa siin jedhu. Kabbee obboleewwan hin qabdaa akka keetii ciccimoo kataanii jedhuun. Hiriyoota isaa. Ni dubartoota hin qabaa. Sadii heerumanii jiru lamammoo harkarraa hin qabaa. Amma konkolaataan qabda jennaan of harkaa lama hin qaban. Manni kiraasii jennaan. Lama hin qabaa jedhu. Kan kiyya jedhu manni immoo haasa'u bari. Mee carraa isa xumuraa? 10. 10. They believe on give and take. Wow. 100%. Waan bu'aa qabu naaf iddee jennaan anis fayyadamee atis akka fayyadamtu akka gaariitan si mijeessa. Give and take jechuun kanumaan bakka. Al tokko garuu abbootiin qabeenyaa fa manaa godhati baasu kan hin jaalatan. Kun rakkina abbaa qabeenyaa qofatu hin ta'ini as a human being rakkina kana guddaa qaba. Garuu wanti nu baruu qabnu ati fakkeenyaaf miliyoona tokkoon nagaddee waggaa 5 hojjettee waggaa 5 kana keessatti yookiin 500 buufatte ta'a. Har'a dargaggeessi aayidiyaa gaarii sii fidee miliyoona tokko kanatti baaseeti kana goonee waggaa tokko keessatti parsantii 100 argannaa siin jedha. Itti amantee hin hojjette taanaan 50 garuu anatu fudhataa siin jedha. Parsantii 50 1,500 kennaaf hirtaa jechuudha. Kan amanuu qabda. Give and take is this. Because waggaa jaadhamee kanan hin dandeenye ati waggaa tokkotti kana naaf hidda taanaan why not? Maaliifan siif hin kennine? Kana gaafa taatudha waaqnis kan si qarqaaru. Ceesiftu booda gaafa walitti deebinu turtii isa xumuraa turtii baay'ee bareedaa ta'e akka hin taasifna. Akkuma ammaa gabaabduu. Sirbi akkanaan hin jenne qofa. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa ceesiftu booda gaafa walitti deebinu marsaa sadaffaa mallattoodhaan ibsuudhaan isin eegna. Riittaa Shoo. Biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa. Bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa ammayyeessinee pilaanii ga'umsa qabuun hoogganamne. Uummanni keenyas biyyi keenyas misooma lafarraa daran akka fayyadaman gochuun lafti lafee dugdaa toosaa ni mirkaneessina. Lafa naannichaa seeraan ni bulchinaa itti fayyadamasaaf qorannoo bilchaataa ta'e gaggeessuun hojiirra ni oolchinaa raawwisaas ni hordofna. Lafa magaalaa fi baadiyyaa tajaajila misooma adda addaatiif oolu seeraan qorannee qajeelfamaa fi hojmaata biirichaan mirkaneessine qaama ilaallatuuf ni laannaa. Ni hordofna. Sirna teekinooloojii kaadaastaraa hojiirra oolchuun bulchiinsi fi itti fayyadamni lafaa akka ammayyaa'u kutannoo ni hojjanna. Biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa ceesiftuu booda walitti deebinee jirra. Ispoonsara keenya biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa guddaa galateeffannaan. Suuraa isa jalqabaa ilaaluuf jennu waan ta'eef tarnuu dhufees garanatti fuula kee. Kompiitara. Okay, naanna'ee. Okay, suuraan ni jalqabaa. Naannoo makooti miti yookiin soorii gaafachoo. Bachoo bishaan soori. Si waan sirrii boqoo dur lafa makiinaa duukaa fiignee yaabbannee deebina. Akkamiin deebisuu dandeenya? Bravo, gaafiin jalqabaa deebi'ee jira. Suuraa lammaffaa ilaaluuf jennaa tarree dhufees. Kompiitara. Okay. Mana barumsaa bachoomu? Mana barumsaa? Mattuu'a? Kan ijaare. Kaarli moo? Kaarli moo waan Amazing. dur an ala kaarli dhufu mucaa xiqqoon ture daabee gaafan kaadhee deemu faranjoonni wama birqii wayii gatii seetuuf ana fuudhanii makiina keessa na kaa'u turani. Seenaa kana hordoftu taanaan nummanni bachoo hin beektu akka gaariitti saana fudhadheen ana jalqaba makiina keessa na galchu. Maaliin gaafadhaanii iskiriiptoo. Waraqata daftarii kana kan naaf dhufanu kaarliin achii booda gaafa dhufu suuqii xiqqoo qaba abbaan kiyyaa isee keessaa na fuudhee deemee soorgeenyee deebinaa turre. Suuraa baay'een qabaan ture waan sirrii. Bravo, bravo. Suuraa isa xumuraa ilaaluuf jennu waan ta'eef tarree dhufees. Kompiitara. Okay. Achumatti deebisaa jirtu.
Barreessaa. Baaluu Girmaa. Baaluu Girmaa. Waanna isa malee maal qabna itti qabna. Isa malee maal qabna. Namoonni keenya namoonni waan gaggaarii hojjetan jamana isaaniitti seenaan dagachuun qabu jechuudhaan kan itti yaadannudha marsaan sadaffaa Riittaashoo. Mee sagantaa kiyya xumuree jira. Chaanaal ammoo kan akka gara tiiviitti immoo caalmaatti dhufaa jirta naaf fakkaata. Inni maalirra ga'e kan jedhuu fi wanti hafee jira jettee yaaddoo jiraate kaasuu dandeessa. Chaanaaliin wayiin chaanaalii ani jireenya koo keessatti MMM kana baay'een barbaada. Emmiin tokko maniidha. Emmiin lama miidiyaadha. Emmiin sadaffaan immoo jechaadhuma deema. Kana qabaattee gaafa qabaatu paawurii. Kana gaafa qabaatu baay'ee paawurfuulii ta'a deemta. Tokkoffaa aadaa biyya keetii, biyya kee, qomoo kee maal biyyi keenya maal akka taate addunyaatti ibsuu kan dandeenyu miidiyaa qofaani. Miidiyaa televezyiinii isteeshinii afaan Oromootti jijjiiramee waan dhiyaachuu danda'u. Yeroo baay'ee agartee taanaan abbaaf haati Oromoo ta'anii afaan Oromoo kan hin beekne baay'inaan jiru ispeeshaalii Finfinnee keessatti. Kanaaf jennaan diraamaa adda addaa, diraamaa biyya alaa, fiilmii biyya alaa, fiilmii ijoollonni Finfinnee keessatti Itoophiyaa keessatti hojjetaman kana afaan Oromootiin osoo afaan Oromoo warra hin dandeenyeef Oromoo ta'anii warra hin dandeenyeef tiraansileet goote afaan kee guddisuudhaafis gatii ta'uuf maaliif kanan hojjennu jedhanii proposala naaf fidanii immediately ani yeroo baay'ee yaada gaarii gaafa ta'u guyyaa sadii afur aluma sana accepting godhaanii sheerii mataa jaraa fudhatanii amma stuudiyoo guddaa qopheessinee TV stationidhaan dhufaa jirra. Ergaan dabarsumaa inni dargaggoonni keenya baay'inaan waa badaa hojjechuu qabna, humna qabna. Humni dargaggummaa immoo al tokko darbee jennaan deebi'uu hin danda'u. Humni dargaggummaa al tokko sirkaa ba'ee jennaan ituu regret gootee illee deebi'uu gatii hin dandeenyeef sadarkaa danda'ameen guyyaa har'aatii jalqabi. Miseja kana gidha geesse jalqabi ganaman gaafa kaate jettu maal hojjechuu akka dandeessu har'a maal akka hojjettu bor maal akka hojjettu waggaa har'aa waggaa shanan waggaa kurnan irraa waan hojjettu raayii mataa keetii godhadhu dargaggoo waa guddaa gochuu dandeessa waan singalchina keessa hin galinii humna qabdaa sammuu qabdaa waan hunda hojjechuu dandeessa kun sirraa bahee jennaan immoo boriftaan deebi'uu gatii hin dandeenyeef adaraa dargaggoo koo hojii irratti barumsa irratti tattaafadhaan jedha. Itti dabalee yaa'u akkuma beekamu raayyaan biyya ittisaa nu anaafatamma interview godhaa jirra waan bakka bareedaa miidhagaa kana keessatti garuu jarri biyya nu eegaa jiru kanaaf jennaan kabaja guddaan isinii godha amma dandeenyeen immoo raayyaa biyya ittisaa qarqaaruu qabna lammata irratti kanan isinii dhiyeessuu barbaadu iddoo tokko tokkotti rakkina gurguddaatu jira warra beela'an warra rakkatan hundi keenya amma dandeenyan birrii 50 birriin 100 birriin 20 waan guddaa gatii godhuuf wala qarqaarru wala jaallannu be positive isa jedhu dabarsaa jechuudha. Guddaa galatoomii Mansuur Jamaal. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya turtiin Mansuur Jamaal waliin Riittaashoo irratti taasifne kana fakkaata. Torban keessummaa kabiraa taphoota babbareedoo kanneen birootiin walitti deebina. Gama ogummaa daayirektingii fi istiidiyoo mara to'achuudhaan Nimoonaa Riittaa gama ogummaa kaameraatiin Naalamtsaa Girmaa qopheessaaf dhiyeessaa Riittaa Taaddalaa ogeessota istiidiyoo kanneen biroo waliin ta'uudhaan turre. Haga torbanii horaanaa bulaa.